hinjiru inshallah maqaa rabbiitiin nu harkaa hin baane waan qopheeffanne yoo rabbi jedhee egaan kaayyoon jaraas immoo dibadda qaama keessanitti dibadda inshallah kun akkuma gartan jechuu daawwattoota keenya kun waan nuu kenname arabarraa fudhanne siiriin isaanii takka waa takka isinin gootu jedhanii inshallah amma mootu waan nama dhufe jechuudha asumatti qabne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jiriitu daawwattoota keenya baga jiraatan isiniin jecha nageenyi keenya kanoonni irraa ka'e bakkuma jirtanitti isinaa dhaqqabuun isiniin jenna salaamata gaafadhaame. Salaamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya bakka jirtanitti nagaan keenya inni kabajaa fi jaalalaa isinaa dhaqqabu isiniin jenna itti fufi. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa jirtu kabajamtoota fi hordoftoota keenya isiniin jecha bakkuma jirtanitti nageenyi rabbi isinaa dhaqqabu isiniin jecha. Ewa daawwattoota keenya kun akkuma gartan jechuudha alhamdulillah galata rabbi mageelleen obboleessi keenyallee nagaa nuu bahee ummata mujrima san jalaa bahee kunoo amma wal agarree wal bira jira jechuudha kunoo akkuma gartan qaama wal bira geenne mana keessa jirra akkasii jechuudha daawwattoota keenya walitti dachaane jirra galata rabbi alhamdulillahi rabbil alamin galanni rabbi hin badini jechuudha akkuma gartan kunoo nu sadiinu bakka takka deebine mana liinaa jirra amma mana keenya dhufne bakka liinaa san jirra bakka faayoon itti daa'imman as keessaa guurtee nu jalaa baate san jirra maal gootanii mana sanit deebitanii intalli shayxaanaa jechuun keessanillee hin oolamu nu waan deebineef qabna jechuu daawwattoota keenya har'a inshallah yoo rabbi jedhe wanti nu asitti deebineef ka viidiyoo itti inillee dubbannu amma haasa'ullee hin feenu waan deebineef qabna nu walumaa galatti jechuudha. Inshallah akkuma beekamu ani guyyoota muraasaa fi haala hamaa keessan ture akkasuma ijoollee kana bakka jarri jiran deemee hubachuudhaaf Suleemanii fi Isuuf hin barbaacha ba'ee akkuma yeroo duraa argaa turtan gidduu kanas rakkoo hedduun keessummeessaa ture. Egaani haalli jarrittiin na laaffisuu danda'an yookaan na injifachuu danda'anii siirii jaraa qofaan osoo hin taane akka qilleensa fudhannee fi waan baay'ee fayyadamanii wantoota ajaa'u akka qilleensa keessa kootti waliin fudhanne na ukkaamsanii yoo nan ol fudhadhe keessa koo na gubaa qilleensa ol fudhachuu dadhabee laafee rakkoo hedduu keessan ture. Egaa waan hundaaf iyyuu erga fooliin narraa xiqqaate immoo maqaa rabbiitti hirkadhee Abdallaa injifadhee harkaa ba'een jira. Guyyaa har'aa yeroo dheeraaf osoo gama deemnu walitti dhufnee sadii taanee kunu alhamdulillah wal faana jirra baga gammaddan isiniin jenna. Ewa daawwattoota keenya akkuma mageen jedhe kunoo gammanne jirra isinillee baga gammaddanii baga rabbi walitti deebise isin deebise jechuun keessan hin oolamu jechuudha. Garuu walumaa galatti jechuudha. Roorroo dheessine illee jala daawwattoota keenya aga namni jalaa dheessu jalaallee dheessine nu jalaa hafuu didan jechuudha numatti taphachuu jirani an amma yookaan ammallee akkuma isin dura jenne san jechuudha yookaan wajjumaan dhabamu yookaan isaan dhabamsiisuudha kara seeratillee haaga humna keenya ofirra teennetiin hin laallu wanti nu mana kanatti galleef immootu humna qabnuun tattaaffannee ilmaan liinaa osoo liinaan hin dhufne. Liinan hin dhageenye jechuudha telefoon harkaan qabdu hin dhageenye amma liinan silaa dhageettee hin maraate amma osoo isiin ta'ufiitifuu deessee osoo baatii lama hin gahin summii kana obaasanii baatii lama na fakkaate hin beekullee summii kana obaasanii garaa isii ciranii haga amma isiin dawaa fayyadamu jirti jechuudha. Garaan kiyyaaf ga isii tokkoo miti ani garuu bahee jira alhamdulillah fayyee jira isiin haga amma hin fayyine sababa sanii doktoroonni illee akkasuma hin jette jechuudha. Walumaa galatti amma naasurraa naasuu isii hin daballu jennee humna qabnu mana kana dhufnee yoo rabbi jedhe ilmaan isiillee osoo isiin nun argin akka asitti deebifnu yaalii godhuuf deemu jira jechuudha. Warroonni ollaa kennallee warra arrabaallee isin gargaarraa isin cinaa jirraa jedhanii hedduu takka rifatan jechuudha. Isin kijibanii ilmaan isinirraa fuudhannu jennaan hedduu takka rifatanii sababni nu mana kanatti argamnuuf sababa san jechuudha. Daawwattoota keenya akkasii du'aa nu godhan isiniin jenna. Egaa akkasi jechuudha alhamdulillah nu sadiinu bakka tokko dachaanee jirra maggeelleen
nu bahee jira. Akkasuma ni arguuf teessan jechuudha. Paartii kana irratti waan nuti dalaguuf taanu. Daawwattoota keenya akkuma Suleeman jedhe amma afaanin dubbanne of dura waa hin himnu waan goonu dalagaman garsiisuuf taa'inna inshaallah yoo rabbi jedhe akira faayolleen harka keenya galuun isi hin oolamu du'aayi nu godhaan isin hin jenna amma walumaa galatti hicciitii addaa takka harkaa qabna hicciitii san amma dubbannu daawwattoota keenya viidiyoo ta'an irratti ni argitanii waan nu haasofnu kana gadi qabaati ilaala isin viidiyoo qofa waan dalagu nu kana gadi qabaati nu ilaala nu amma diina keenya akkuma isaan nama nutti bita nama itti bitu hin dhiifnu harkatti ni galfanna ni mooyanna inshaallah turii dafi allaattii duuti lafaa jette Oromoon akkasuma turii dafi faayolleen harka keenya galuun isii hin oolu mooyuun keenyallee hin oolu du'aayi nu godhaan isin hin jenna inshaallah amma nu walumaa galatti mana kana wanti taa'u jirruuf hicciitii wayiitii fi hicciitii san immoo akkanatti hin dubbannu dalagamaan isin garsiifnaa jechuu barbaadnetti daawwattoota keenya. Inshallah egaa akkuma dhagaa jirtan hundumti keessanuu bakka jirtanitti nageenya isinitti dhaammanneerraa egaa haalli keessummeessaa turre hundumtuu waan ulfaataadha akkasuma immoo jarattiin waan gara hammeenyaa gaafa nama darartu gaafa siiriseettiin nama darartu beella eebuu waan namni qoonqootiin jiifatullee namatti hin kennitu waan gara jabeenyaa rabbiin jala bira kaa'e egaa akkuma beekamu osoo gama siiriitiin sosocho'uu baatteeti waan tokkoyyuu Abdallaan jechuudha kanan harka tokkoon baadhee deemuu danda'udha jechuudha akkuma viidiyoon darkaa bahee argitanii yoo ta'e Abdallah wal fuudheedhuma bakka taa'umsa isaarra kaa'etaniyyuu harkaa miliqee egaa waa hundaafuu rabbiin inni Suleemaniin qajeelchee siirii sana keessaa baasee isa qulqulleessee nu bira kaa'e har'aa boris immoo jarris immoo guyyaa akkasii jennee quba hin qabnu malee gaafa jarri sirraanii dhufan hin beeknu rabbi jara sirreessa jennee abdii qabna yeroo gabaabduu keessatti immoo akka jarri dhufanii akkuma isaatti nu harka galanii siirii tokko tokkoon jararraa uffata jaraa sakittaanee baasnee jara qulqulleessinee gama rabbi akka jarri deebi'aniif irratti hojjetaa jirra rabbiin nuuf kadhadhaa dubbittiin jihaadarra jirraa yoo dunillee irratti wareegamnaa dhugaa barbaachaaf adeemna ammas immoo daa'ima ijoollee xixiqqoo as keessaa dhufanii guurratanii waan jiraniif ani bakka tokko barbaachan jira Yusuufin dhukkubsatee Suleeman Yusuufin yaaluuf osoo inni karaa dheeraa deddeebi'u gidduu kanaan immoo ijoollee ishee dhufanii jalaa guurratanii waanuma hundaafuu inshaallah ijoolleen ishees achitti naftu ni galtii ijoollee ishees immoo fuudhanii jallina irratti guddisu kana hunda irratti hojjetaa jiru kana booda garuu akka warra gurguddaa dararanitti daa'ima dararuu hin danda'anu rabbiin nuuf kadhadhaa nuti saga dandeenyuun wal bira dhaabbannee ni injifanna jennee abdii qabnaa nu hordofa. Waa daawwattoota keenya akkuma obboleessi keenya mageen jedhe jechuudha nuti dhugaa keenya falmachuu jirra malee mirga namaa dhiibutti hin jirru. Haqa keenya falmachuu jirra malee haqa namaa tuqutti hin jirru garuu walumaa galatti inshaallah immootu gibbii kana jechuudha fageenyatti araban nu cinaa dhaabbatee isaan onnanneetiin mana kana taa'u jirra ka abdata rabbuma haga tokko jechuudha waan alaa dhufu nutti himanii nu dawwalanii nu asuma teennee eeyna jechuudha waan dhufaa jiru ijoolleen Oromoolee ni jedhitan nu cinaa dhaabbatteetiin amma gibbii alaan badhee taa'anii tumaan dhalaa fakkaatee nama karaa irra taa'eetiin sa'a kana jechuudha karatti nu eegu jira kanaafu immootu nu alhamdulillah galata rabbii nagaa qabnaa fayyinee walittillee dachaane jirra saniifu waan dhufu keeriyaaleen akkuma gartan achi baatee jirti hicciitiin amma keeriyaa irraa nu gahe gara keeriyaa wanti nu gahe immootu jechuudha isiin nu barbadeessuuf deemu jirti kana ka godhu immoo faayodha isinillee ni beektan jechuudha ammallee na barbaadu jirti Yuusuf mana yaalatti bahee mana yaalallee dhaqanii na dhaban jechuudha achitti na ajjeesuudhaaf achillee na dhabanii amma mootu kara manaa deeme jedhanii hicciitii akkasiisan isaanitti himanii
nummootu shiran taane irrattanne akka isaan kun harka keenya deebi'uuf waa hedduu dalagu jirra du'aayi nu godhaan isinin jenna siiriin isaanillee nu bira dhufnaan ni laamshofti inshaallah maqaa rabbiitiin waa hedduu goone jirra waan sana asirratti illee ol baafnee hin dubbannu haa dhuftu faa'olleen haa dhuftu keeriyaalleen dhuftu harka galfanne waan isin itti dalage takka takkaan irraa baasuuf ta'a jechuu daawwattoota kiyya akkasii du'aayi nu godhaan isinin jenna amma nu waa hedduu sirreeffannee jirra nama alaa qabna faayon dhufa asuma dhabamsiifna keeriyaalleen dhufnaan asumatti qabeetiniin siirii irraa hiikadhe siirii irraa baase taanaan akkuma irraa hiiken kara dalagaa oofa inshaallah maqaa rabbiiti akkasi du'aayi naa godhaan isinin jedha intala shayxaana sanirra mootu namni nu dhabamsiisuuf deemu keeriyaadha waan taateef keeriyaa dhamaaftetiniin faa'u waan akkasii irratti dalagde waan ta'eef daawwattoota keenya amma isiin yookaan keeriyaa mana kana erguu dandeetti yookaan abdalla dhufa nu keeriyaaf abdalla yoo mana kana dhufan isaan siirii godhatanii dhufan ni beeytanii isinillee nu waan qopheeffanne siiriin isaanii nu biratti hin dalaydu inshaallah amma isaan keeriyaalleen hin mul'adhu itti jetteetiniin siirii faa'uun itti kennite san tolfattee dhufti garuu mootu nu fanjii isaanii qopheessine amma asirratti ol hin baafnu du'aayi nu godhaan isinin jenna ni qabadhaa keeriyaa fi abdallaallee qabee waan irra jiru guutuu ija keessan afotti irraa baasee isin garsiisa du'aayi naa godhaan isinin jedha du'aayi nu cinaa dhaabbadhaa daawwattoota keenya. Wanna fi maaltu jedhama mari'annee mirre baasnu hin taatuni. Nus akka beekamu nuti jechuudha. Waan amma dalaguuf teennu kana paartii itti aanu yookaan immoo viidiyoo jechuudha. Viidiyoo dalagamaan garsiifna barnu. Dalagamaan garsiifna malee waan kana goona jedhatan akkana goona jennee wanti haasofnu hin jiru inshaallah maqaa rabbiitiin nu harkaa hin baane waan qopheeffanne. Yoo rabbi jedhee egaan kaayyoon jaraas immoo dibadha qaama keessanitti dibadha. inshaallah kun akkuma gartan jechuu daawwattoota keenya kun waan nuu kenname arabarraa fudhanne siiriin isaanii takka waa takka isin hin gootu jedhanii inshaallah amma mootu waan nama dhufe jechuudha asumatti qabne dhaamsina akkas jechuudha shiwaayatu nuu kenne qaraanii nuu kennanii inshaallah siiriin isaanii hin dalagu jechuudha walumaa galatti siiriin isaanii amma hin dalagu nummootu ni eegganna jechuudha waan dhufu bakka qabanne jechuudha risaalaa wayiillee nu barreessanii turanii asirra dubbachuun feene daawwattoota keenya risaalaa sanillee kan isin garsiifnullee ta'a yookaan gara fuulduraatti jechuudha amma walumaa galatti waxamadii keessa seenuudhaaf abdallaa ta'e faayoo yookaan immoo keeriyaa kunneen jechuudha waxamadii keessa seenuudhaaf waxamadii keessa seenuudhaaf rabbiin isin haalaafisu jedhaati du'aayi godhaa daawwattoota keenya isin hin jenna immootu yaada qabdan koomenti jalatti nu barreessati nu jajjabeessaa isin hin jenna viidiyoo gadi qabaa laala waan nu itti jirru akkasii addaan isinii ba'a waan ta'eef gaqqabaati ilaalaa tartiiba laalati waan nu dalaynu immoo ni argitanii gara fuulduraatitti injifannoon kenna maqaa rabbiitiin nu waan tanne jirra kammoo waxamadii keessa seene har'a fanjiin keenya itti dho'u kama wajjin laallu ta'a isinitti illee dheerisine jirra inshaallah viidiyoo biraatiin viidiyoo kamiin viidiyoo waxamadiitiin hanga walitti deebinutti nagaan nu jiraadhaa isin hin jenna.